بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّي وجنين جروس ورّي ميديان دعوتنو بيا كيسا بيا على إجولين نمني قدي مشايخوني درسان أنيونو دبرتوني haadholiin mana obboleettiiwwan keenya hundumti keessanuyyuu nageenyi rabbiitiif raamanni rabbii isinii wajjiniin bakka isin jirtanutti isinii wajjiniin haa jiraatu isiniin jenna. Sagantaan keenya mashaayikha keenya wajjiniin waliin ilaalaa jirru hadiisa rasuulaa alayhi salaatu wassalaamti xiyyeeffata. Hadiisa tokko yeroo jalqabne haga yeroon keenya nu eeyyame hadiisa sana qabannee deemna. Gaafa yeroon keenya immoo nu jalaa dhumate achumatti dhaabbannee irraa dhiifnaa jechuudha. Hadiisni guyyaa har'aa torbee darbe kuma yaadachiisuudhaaf waa'ee ollaa kaafnee turre haqni ollaa jabaa akka ta'e ilaallee jirra. Ollummaan maal akka ta'e, ollaan eenyuun akka ta'e, waliin jireenyi ollaa wajjinii maal akka fakkaatu kaafnee jirra. Guyyaa har'aa immoo hadiisa kanarratti hundoofneetii waan hadiisna kanarraa hubannu walii wajjin kan ilaallu ta'a. Hadiisa Ibni Mas'uud. Hadiisni haddaa hadiis Ibni Mas'uud qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam alaykum bisidqi fa inna sidqa yahdii ilal birri وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. حديث كان كيست إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مال جدا وانجدو مباشرة garab boleessa keenyaatti obbolaawwan keenyaattiin dabarsa. Garuu hadiisni hadda qabannee dhufne kun biyyiniif biyyi waliin jiraachuuf, hawaasniif hawaasni waliin jiraachuuf, muslimniif muslimni waliin jiraachuuf, mana maatiiniif maatii wajjiniin jiraachuuf haadhaaf abbaan, ollaan abbaaniif ilmoon, intaloonii fi haati manaaf abbaan manaa. Jarri kun jireenya jaraa waliin jireenya tolfatanii waliin jiraachuudhaaf waan nabiin alayhi salaatu wassalaam nu dhaaman kana ilaalla. Hadiisa kana keessatti ilaalla. Dhaamsi kun dhaamsa cimaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ergaa guddaa jira iddoo kana keessa. Ismak Sheekh Mujaahid maal jechuudha? Alaykum bisidqi fa inna sidqa yahdii ilal birri jechuun maal jechuudha? Zaahirumatti Hadiisichumti hiikuma afaan arabiffaa kana oromiffarranaa kaa dhugaa qabadha. Dhugaa qabachuun gara khayriitti toltuutti nama qajeelcha. Wa innal birra yahdii ilal janna. Toltuun immoo jannatatti nama qajeelcha. Eeshi achii ka'eetiyyi wamaa yazaalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hattaa yuktaba inda Allahi siddiqa. Namni tokko dhugaa dubbatu irraan deemu, dhugaa tottoyachuu irraan deemu hanga dubbii isaa kanarraa ka'uudhaan rabbiin biratti nama dhugaa dubbatu jedhamee barreeffamutti. Wa iyyaakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdii ilal fujuur. Sobarraa fagaadha. Sobni jal'inatti nama qajeelcha, badiitti nama qajeelcha. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Gurbaan namni وإن الفجور يهدي إلى النار jennee kaane. Sobni ibiddatti. Badiitti nama qajeelcha, wanjalan nama qajeelcha, diliin ibiddatti nama qajeelcha jedha. jedheetiyyi wamaa yazaalu rajulu yakdhibu wayataharra alkadhiba. Namni sobuurraan deemu, soba totto'achuu, sobarra jiraachuurraan deemu hattaa yuktaba inda Allahi kadhaaba. Hanga rabbiin biratti sobaa jedhamee barreeffamutti jira. Kadhaaba jechuudha kun. Kadhaaba akkaan sobaa. Sobaa qofa yoo osoo hin taane rabbiin biratti akkaan nama sobu. Mubaalagaadha jechuudha. Baay'ee sobaa jedhamee rabbiin bira barreeffama. Dhugaachuun isin ammana hadiisa kana nu himtaniitu. Jazaakumullahu khairan. Sheekh Abdurrazaaq. Naam. Akkam isin? Alhamdulillah. Naguma. Nagaa jirra. Har'as lee baga nagaa walitti dhufne isiniin jenna. Alhamdulillah. Hadiisni amma qabnee jirru kuni waa'ee dhugaatii, waa'ee dhugaa dubbachuutii fi waa'ee dhugaarra jiraachuutii fi waa'ee dhugaan jiraachuu. Dhugumarratti hundaa'anii hojjechuu fi dhugumarratti hundaa'anii jiraachuu jechuudha. Mee dhugaan kun maal fakkaata? Nuu sawwaruun ni danda'ama? Waan dhugaan ta'e wayii arguu dandeenya amma? Akkasin irraa nuu kaaftan nutti jecha. Mee nutti agarsiisaa dhugaa dhumti maali?
dhugaa jechuun dhugaa jechuun waan waaqi hayyee waan argamaa kana akkuma inni argame sanatti ibsuutuyyi dhugaa jedhama. hayyaa Faallaa isaatiin soba yoo jenne immoo sobni kun dhaqanii zulmiitti gala daba waan amma mul'ataa jiru kana fuudhanii immoo yoo akkas miti jedhanii gara biraatti yoo jijjiiranii jedhanii dhugaadhuma ifee lafa kaa'amee jiru kana egaa sobsiiseera jechuudha namni sunii fuudhee gara hin taanetti gara galcheera jechuudha. Asitti dhugaan kun egaa bareechee boota guddaa qaba. hayyee Rabbiin Qur'aana keessatti ittillee nu ajaje. hayyaa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في آية أخرى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا ور رب التمنتني ربي كيسن صداق جدتي وكونوا مع الصادقين. hayyee ور دوغا وجين تعال دوغا جچون كوني جچ دو ورتين غبابتو دوغان كوني غوچان اللي دوغان هن مدالما جچان اللي هن مدالما hayyee يادان اللي هن مدالما hayyee غوچان جچون نم توكو وان حجتو توكو دوغادومان dhugaarratti hundaa'ee yoo hojjate jedhee namichi suni gocha isaa keessatti dhugaa gaxame jedhama. Dhugaadhaan hojjate jedhama. Fakkeenyaaf yoo ka'ee immoo waan tokko na hojjetu kana waan sana keessoodhumaan itti amanee kan hin hojjenne yoo ta'e jedhee namichi kun sobaa jira malee hojii isaa kana keessatti fakkeessaa jira malee dhugaadhaanii miti jedhama. Kanaafuu rabbii waa'ee munaafiqootaa irratti وهي صلاة جرارة مال جده وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أما صلاة نجراكم صلاة الأجرة انداهمتيجو كيسو نتمني صلاة كان يون صلاة جده ربي بران أجري أرقد داوتو إنتين يراؤون الناس وفرقسي سورة أما لما تكون وجيسا كيستي أجران وجتا هنجرو جتشو akkuma kana jecha keessatti illee dhugaan waan argame tokko dhugaan kuni bareechee boota guddaa qaba waan ta'eef somni xinnoo hin qabdu jechuudha. Kan tokko rasuula biratti sallallahu alaihi wasallam saabticha tokko tuyyi mucaa isaa waame. Kottu wayin sii kennaa jedhee waame ka'eetiyyi waa tamra wahii waatti kenneen. Yennaan mucaa kan kee kana waamtee kaatee utuu kottu wayin sii kennaa jettee kaatee utuu waa kennuufi dhiifte faqad kadhabta. Sobdeettaa jedhan. Dhugaa jechuun waan guddaa keessatti illee waan xinnoo keessatti illee ilaalama. Waan hunda keessatti ilaalama. Gocha keessatti illee akkuma kana jecha keessatti illee niyyaa keessatti illee nam tokko waan tokko naa niyyatu innaa yaadu waan kana nun hojjedha jedhee innaa yaadu waan sana dhugaa irratti hundaa'ee yoo niyyatee jedhee rabbiin biraa ajrii argata. Yoommoo hinuma namni yaadaa jira jechuudhumaa fi hin hojjenna waan akkanaa jedheetuma yoo akkasumatti irra keessuma yoo yaade jedhee inni kunis niyyaa isaa keessatti illee hin dhugoomne. Kanaafuu jechuudha kunoo man sa'ala shahaadata bisidqil qalbi qalbiidhumarra itti dhugoomseetuma namni rabbii isaa shahiidummaa kadhatee jedhee rabbiin darajaa shahiidummaatiin isa gahaa jechuu waan jiruuf. Amma warri aqiidaa لا إله إلا الله كيستي شروط لا إله إلا الله يروهمنو أتش كيستي سيركي لا وجني والقبسيسي وان كاسلو قبو إرقام ربي عليه الصلاة والسلام إرقام ما ساني دوغيسو كيستي اللي سيركي لا وجني وان والقبسيسي كاسلو قبني إيمانم تكونو يو أكوان sidqiiti baabii mu'amalaa keessa booda hadhufnu baabiidhuma nuyi fi yedduu keenyaa fi yedduu alaaqaa rabbii nuyi fi rabbi nu uume wajjiniin alaaqaa goonu keessatti mee xiqqoosiitu waan kana nu hubachiiftanii mala laa ilaaha illallah jechuun shariitu akkanaa qaba jedhanii achi keessatti waan lakkaa'u qabu natti fakkaata sidqii kana keessatti rasuulaa wajjin wal qabsiisee akkana ibaadaa wajjin nu keessatti wal qabsiisee irraayyuu gaatuxuqxanii turtanii jechuudha. Meekan laa ilaaha illallah kana nu kaasame. Egaa aqiidaa keessatti laa ilaaha illallah kuni
أركان الإسلام ما كيسا إسا تقفادا نعم إنمتي شروط أسا كيسا شرطين تقفاني الشرك المنافي للكذب أيوة لا إله إلا الله الناجلو جتشا كان شرطي إنك أبو كيسا شرطين تقو جتشا سنة لقوم سورة جتشا سنة لقوم سيتما قلبي سارا فلتي قوفتان حقين قبرمو الله مليهن جرو الناجلو كان لقوم سي قلبي سادو جيسوك قلبي ساتين لقوم سي أفاني كنافو من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة صادق عن جتشون الجرا نعم رواية تقول صادقا من قلبه جتشو تجرا أكن لبيد مسارا فلاتي لقوم سي لا إله إلا الله كان نمني جري دخل الجنة جنة wanti inni bara adda baasu hawaasa keessatti amma karaarra yeroo deemtanu namni baay'een qoosaa taasifatee namumti amantii islaamaa keessa hin jirre laa ilaaha illallah jedha bar qoosaadhuma amma namichi suni isa kanaa fi isa dhugaadhaan itti amane sana wanni adda baasu isa sidqii jedhamu kan hin qabunni afaaniin garuu dubbachuun isaa laafaadha waan ta'eef laa ilaaha illallah jedha karaarra deemuu danda'a namni garuu sidqii barbaadamu sana hin qabu saadiqan min qalbihi sanayyii hin qabu jechuudha نعم ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam rasuulummaa isaaniitti amanuu keessatti isin kaafamaa miti waan sidqii kun إرجما ربي رسول الله ساني تمنو كيست صلى الله عليه وسلم ربي نجا قرآن كيست مال جرا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله hayyee والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين lakaadibuun لكاذبون ajiib قا جري أفان جراتين نشهد أن إنك لرسوله أتي إرجما ربي تكنا رقابا ناجر نيتي أفاني رنا إرجما نبيجي اللي رقاهن ما بهو قروا ربين والله يشهد إنك لرسوله ربي الرقاسيف بها أتي إرجما مساتي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ربين مرقابها جر منافقوني أفان جراتين صبني جر أجر ملي keessoon itti amananii miti jedha sidqiidhaanii miti sidqiidhaanii dhugaa miti miti haya kanaafuu dhugaan kun aqiidaa keessatti illee bootaa guddaa qaba laa ilaaha illallah dhumti kun yoo dhugoomfamee qalbii irraa fudhatamee jedhame malee nama fayyaduu hin danda'u muhammadun rasuulullaan kunis yoo qalbii irraa fudhatamee dhugoomfamee jedhame malee nama fayyaduu hin danda'u kun egaa aqiidaa keessatti inni akkas ta'u akkuma kanaan hojii kan biraa keessatti illee ifama naam maal jedhu طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع شرع. كان برباد اسكيسا نقطة كوكوفا نعم تصديقه فيما أخبر أما نبينا عليه الصلاة والسلام مال جدني نبين وهي قياما نتم أغنين أرقنين كرو نبي نتمير وانغنا سيچو فودا ديمو تو قيامان غينيس رسول نتمير عليه الصلاة والسلام جنن نجرا نتمير عذاب نجرا نتمير قبر كيس عذاب نجرا نتمير سيني غلي وان دور دربس نتمير وانغنا فودا ديموس وان باجي نتمير إذا كان كيستي وتصديقه فيما أخبر ما جتشو وتصديقه فيما أخبر يتشنكني بريتشي واني إرتي فكرة قراني بريتشني سرتي وبتشون برباسا تأيدا أيه مالي جنان يرو دنو يتشو واني ساني من كنا لكن مثلا نم تقطوي obboleessi kan koo garaatu hojii dhukkubee argama rabbii jedhee dhufee isaanitti mi'annaan damma nyaatu damma nyaadhu jedhiini jedhani jennaan namichi deebi'ee dhufee yaa rasuula rabbii obboleessa kan koo garaan dhukkubee dhiisuu didee yoo jedheen damma nyaadhu jedhiini jedhaniin dhaqee ammas lammaffaa nyaata dhufee sadaffaa irratti obboleessa kan kunuma dhukkubaa jira jennaan sadaqa Allahu wa kadhaba batnu akhiika jedhan hatta wanni isaan jedhan kun yoo nutti mul'achuullee dhabe zaahira kanaan jechuudha wanni ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam dhugaadhuma jennee tasdiiqa yoo goone malee yoo xinnoo sii akkuma amma namicha damma nyaate ammaa kana utuu rabbiin jechuudha fiihi shifaa'u linnaas utuu rabbiin jedhu namichi shifaa ta'uu naa didu kana sadaqa Allah wa kadhaba batnu saahibika jenna malee waan isaan himan yoo zaahira waaqi'a kanaan illee dhaqee
nutti mul'achuu dhabee jedhesi ergamaan rabbii dhugaadhuma dubbatan jennee dhugoomsuuni sharaxii eegaa kunoo laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jennee amanuu keessaa tokko lakkaa'ama. Galatooma kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaan nu guyyaa irraa qabannee jirru hadiisa. Hadiisni nuti guyyaa irraa qabannee jirru kun immoo hadiisa waa'ee dhugaadhaan wajjiniin wal qabatuuti jechaadha. Amma gaagara obbolaa keenyaa jira kanattan deebi'a. Mukaa hartanii abshiraase dhufneerra. Sirqii kanaa wajjiniin wal qabsiisee sila dhugaadhumti kunuu maali meeme? Ilaa dhugaadhumti maali inni dhugaa jedhamu? Nama tokko gaaf tokko akka jedhe hin dhufe ka'e hedduma keenyatti biroodhuma keenyatti ka'ee dhufe namni biyya keenyaa kun jedhe toluma dhiiga wal buusaa jira. Toluma wal fixaa jira malee jedhe namni amantaan isaatis tokko uumamni isaatis tokko jedhe. Ishiin jedheeni uumamni isaa tokko waliif galla. Maaliif namni eenyurraa tolfame? Aadam irraa tolfame, Hawwa irraa tolfame, diriiraa dhufe jecha. Hayyee kana waliif galla. Garuu amantaan isaa akkamii tokko ta'e? Tokko jedhe. Inni jaran akka inni tokko ta'u namni gariin Isaatuyyuu Rabbi jedhee amana. Namni gariin Rabbumatuyyuu Rabbi jedhee amana. Namni gariin immoo haadha Maryamtu Rabbi jechuu isaatuyyuu mala. Waan garaagaraa kaaseera namtichi. Kun hundi isaa naanna'ee jedhe dhugaan wanti tokko nu godhuu jedhe laa. Dhugaan waan namni dhugaadha jedhee itti amanee fudhatee jedhe sanatu dhugaadhaa jedhe. Haasaan kun sirrii miti. Wanni namni dhugaadha jedhee itti amanee fudhate dhugaa miti. Dhugaan dhugaa ta'uudhaaf eenyu maqaan keessan? Ustaaz Abdulqaadir Muhammad Hussein. Abdulqaadir kuni asirra jiraachuun isaadhaa hadhaa asirra jira Abdulqaadir yoon jedhe dhuguma. Garuu ati asin jirtu immoo haa jennu mee masala. Sihii asin jirre Abdulqaadir asirra jira jedhee yoon itti amane dhugaa ta'a kun. Dhugaan dhugaa ta'uudhaaf tokko samaa'iidhaa ragaa qabaachuu qaba. Yoo waan amantiitti rarra'uu fi diiniitti rarra'u yoo ta'e. Yoo immoo waan biraatti rarra'u ta'e waaqi'aa sinsila jedhaa ooltan sanaa wajjiniin wal fudhachuu qaba waan dachiirra jiru. Dhugaan maali? Bu'aan isaa maali? Dhugaani akkuma ustaazonni keenya mashaayikan keenya lamaan jedhanii dura ifatti dhugaa jechuun waan ijaan laalan argan waaqiciyyan waan mul'ataa ta'e dhugaa wanni jedhamu waan faallaa sobaa jechuudha waan waaqican namni dubbatu sun yookaan immoo waaqica nama dubbatu san irraa argamee akkuma amma isin jettan sheemuusaan as jira sheemuusaa as jiru asin jiru yoo jenne dhugaa mul'ataa lafa jiru kana dhabamsee mormuu jedhama. Dhugaan rabbiillee quraana keessatti hin faarse. Maal jedhee? Dhugaa hin faarse rabbal aalamiin. Rabbi yeroo maal jedhu faarse rabbal aalamiin wassaadiqiina wassaadiqaat. Akkana. Faaruudha. إن المسلمين والمسلمات جنيه وفي والصادقين والصادقات. والصادقات. ما لرجت تمررت ما لرجت والصادقين والصادقين والصادقات جنيه والمؤمنين والمؤمنات أولئك أرمسون ور ملكي رب بيت وياك يا مات ور جنتات جنيه تمر الأجا جنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة تمر الأجا جنة ما الفرق أن حديث خنرة قرآن خنا وجي ولت كونكت قوني ونو أسرع فرق أنو وقانا كن أمني سادا جنة ما بلشوا توكو إسرع لما تعصب مسين كافتن الرتي نماتو نتلو فيه ما نانجل رجاجتشون وما نمنت أمانة لا رجاجتشون وأنا نمنت أمانة فرقتين بيجي رجاجتشون وربي رجاج جدي نتمه رسول ربي عليه الصلاة والسلام رجاج جدي نتفه هم جمدينتي يولان جمدينتي ودي بني رجاجتشون وأنا نت أمانة أنكنت يو أمانة رجاج جدي رجان تاو أنا تو جدي ماله أنا تو أمانة ماله دليل أنكم رجان كم رجان رجرتي هندا أبان بربادة وان تكفوه رجال يكون سبب نساء وأنا نت أمانة رجال لا رسول ربي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كل مالي وان سشكي سيسودي وان سشكي سيسو مال تو نتيم وان الرابر اللي تكفى كأي شيء موسى أسجرون أنجلا أسجراره أما دقوم أسجرا
إجايو أرجع واقعيا شيء مسانا سجرا حقيقة يو أسنجرا ولا شكي وانس شكي سيسو دي سيتي ومن إلى ما لا يريبك غير وانس شكي سير ندبي لغات هاتي هاتي أمة إسيدا الدبابة برتتي دابين جل محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه كان وسلم جتشون فايدة لغانك توك حواسا كيسد لم أباد أفتمان نار لغا وفي التمنى موماي وفي التنمي لغا دبتو يرى أندا أكون ما ماكس يرى موجود كران صبام بايني قال ديبتنا ما دبكة جرامو فالان صار أما وان صبا دبتان جرو وان لغا دبتا جرا فالان سامايني وان الرجاء سافي ددفي لغا دبتا يو دبرت ويتديبتو مو لغا كيسان تسيدا برس يو صب ديبي رتانته ويتأس ديبتو قبامتا كرنتي كناف لغان مجتمع حواسا كيست اللي ولتنما فيدو كيست تكما جارو كيست افتومنا ولنجراچو كيست طمانينا قلبي حواسا كيست حتى ماتي كيست نمني توكو توكو صبي بلتي في بلفاچو بربادا صبي صباني مو نمني نما بلچون دندو صبان من بلون لغا دبتاني لغا جرورت وان قبانورت حقيقة جرتورت عاتقاتو أودتو بلتي وفي اللي يو لغان بلچان بلتي اتفوفيسا قبوتاتي bar dhugaa jechuun kuni gashii kan hin qabne jechaadha. Kanama gowwoomsan keessa hin jirre jechuudha. Ijaaf ijatti waan jiru dhugaa jirtu bicha walitti himanii ka rabbiin biratti illee milkaa'anii nama biratti illee milkaa'anii haala huwa dhugaa jechuudha. Galatooma. Salaas tamam Musat. Siraaj. Naguma sin. Alhamdulillah shukran. Sagantaan nu qabnee jirru akkuma beekamu waan dhugaadhaa wajjin wal qabatu. Dhugaani namni dhugaa dubbatu mi akkuma si tajribaa keessaniittu aayatarraa is kaasuu dandeessu hadiisni fakkeenyaaf amma Ka'ab ibn Maalik fa'a yeroo ta'e rakkoon jabaan irra gahee jennaan mala baafachuu barbaadee sobuus barbaadee ka'ee faa dhiise wayii xumura irratti waan rabbi isaan jedhe kana faa kaasuun keenya ni mala xumura irratti kaasuun keessan ni mala hawaasa keessatti namni dhugaa dubbatu أملا حتى يكتب عند الله صديقا جنير رواية وقالوا بتاعك ستربين برتي الجاد أبلو كل وقالوا بتاع داجد أمي قال مي فهم أما بكا قال مي وهي ولا كان كربي أكو مجرد تاعي فكينيا قال مي وهي جرا جنو أما نم وانتنا ما ولدت كابوهم ماين إدري جرا إدري وانجرا مجرد إدري سنة كيسة نمني يرو نمنسون قال ما هو نمنسون أبلو كل وقالوا بتاع nama dhugaati jechuudhaan yoo beekame namatti tola malee yoo ka'ee abaluu kun nama sobaadha jedhame namatti hin tolu miti mee hawaasa keessatti namni dhugaadhaan beekame dhugaa haasa'uudhaan beekame akkamitti ilaalama hawaasa keessatti tokko lammaffaa hadiisa keessas maaltu jira dhugaadhaan wajjinii wal qabsiise aayata keessas maal jira waan jiru nuuf kaasa ayyee bismillah awwal irratti يقول رب العزة والجلال نعم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأولئك رقص قرآن أول سورة إسرائيل كثيرون هاسأوا واحد أقارن ودبته مالب جنان جروف جرين علمنا ماذا يود أقارن جلاتين بواين قباتو يود أقارن قباتين ربين براتس نما براتس خسارات ورف ممكن نمالا كناف أكو مكانا حديث وائسنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام وائهرك لا وجن غافا حاسان حاسان إلى غافا كاسان وغادب بچون تكيني دنيا را لكنا ما أنبسو مالجد آتي ركونا ما بات چنكنا ما بات أمو وغادب بطا آتي ما وغادب بط وانتاتي فربين كان كسين تكيسو جدي كان هرق لا كافتاني كان هرق لا سنة كيستي هرقلان كيستي أبي سفيان تغافتمي أبي سفيان غافتمي إن أبي سفيان كيف كان فيكم أخلاق نسازين كيستا كم دوري كذابي دمو نما كجيبو مو نما دوغا دبتو وجد إغافته جنان دوبو جنان دوغا دان بيكم إرغم ربي نما دوغا دان بيكم وجد إرغم ما سا همچور أندورتي جنان فإن الأنبيوني إنصبدوه أنبيوني درمانو هنصبانو جد خنافي كان خديجات ريبيا إيغتنا كان خديجات غافتشي أسلوفنو ati nama dhugaa dubbatudha nama dhararraa fagaatudha nama amanamuudha nama fayyadamu miti waan ta'eef namni dhugaa dubbatu yoomuu hin xiqqeeffamu jettee jira Khadijaan akka hawaasaaf ifa ta'aa deemutti
waahiitti dhufe rasuulatti alayhi salaatu wassalaam waahiin gaafatti dhufu isaan iddoo nama sodaachisu wahii jirani eessa iddoo isaan jiran gaara hiraa keessa boolla keessa gaafa galanu galanii fiiganii manatti galanii dastiruunii wayyaadhaan namaraatii na dhoksaa jedhanii himatan jechuudha sa'aatii kana isiin fuuteechi keessa maal taate jennaan waan akkanaan natti dhufee na sodaachisee akkana jedhan al tokko yeroo yaadan ilaalan dhiifama siniif hanqinnaati yeroo yaadan ilaalanii amma gaala akkuma dhiirri xabi'aan isaa wal dhabu dubartiin xabi'aan sii garagara dhiirris xabi'aan isaa garagara laasaan isin xabi'aan keessan addaa warra manaas hin beekaa isinis xabi'aan keessan addaa warra manaas hin beekaa isinis xabi'aan keessan addaa warra manaas hin beekaa isaanis akkasii jechuudha jara kanas akkasi warra manaatu beeka malee abbaan bakkeetti gaankan koo xabi'aan gaariidha yookaan hamaadhan jedhu bar namni amma yeroo yaadee ilaaluun achi fageesse Khadiijaan kuni gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam dhufanii akkana sodaatanu sisilaatiin maraattemu wantumti filattee boolloo keessa qobaa kee teessuuf maali jetteen sila maaltu bata qobaa kan kee boolloo keessa teessi isaan jennee bara akkana wayii hin jennee hin jetti jedhamee silaa mataan namaaf kana faa yaada hin jennee bara inree aayi jetteeniin jaaniba ijaabiyyaata nabiin alayhi salaatu wassalaam biyya keessatti qabutti kaafteetiyyi hiya xabiiba jechuu dandeenya ati bar ati akkasii waan taateefi rakkoon sirran gahu jetteeniin isiin namni dhugaa dubbatee dhugaadhaan jiraatu hijibarraa fagaatu hawaasa keessatti hin xinneeffamu jedhaa jirtu. Haya. Kanaaf nutis hawaasni keenya bakka dadaaran nu daawwataa jirtan jiruu jireenya keenya keessatti ijaabii waan hawaasa mul'atu keessatti dhugaarra dhaabbachuun dhugaarratti hundaa'uun waan murteessaadha. Ammas akhlaaq rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam maaltu as-sidqi dhugaa dubbatuun dhugaarratti hundaa'uun dhugaadhaan socho'uun jechuudha. Akkuma kana fakkeenyaaf jiruuf jireenya hawaasni keenya har'a yoo ilaalle jireenya kiyya keessa barakaan qabu jedha. Manni kiyya barakaan qabu, alli kiyya barakaan qabu, rizqiin kiyya barakaan qabu jedha. Kun rakkoon isaa maalodha? Dhugaan dhabamuudha. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa Hakiim bin Hizaam irraa nu odeeffame keessatti namni waan hojjetu keessatti yoo dhugaan hin jiraatin muhiqatu barakatuhu ba'iima. Wanni gurguran sunillee wanni dalagatan barakaan keessa haqamaa deemte jechuudha. Kan maal jechuudhaan yoo dhugaan hin jiraanne jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya bakka jirutti jireenya isaa keessatti dhugaa irratti hundaa'uun dhararraa fagaachuun dharri daandii warra jahannamaati yookaan sobni gara jahannamaatti daandii nama geessuudha. Ammas jallinatti kan nama geessuudha. Kanarraa of tiksuun murteessaadha jenna hawaasa keenya. Dhugaa dubbachuun dhugaan bara jireenya namaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhugaan bakka lamatti ilaalla. Dhugaan rabbii wajjiniin jiraachuu keessatti illee dhugaa irratti hundoofne jiraachuun nu barbaachisa. Dhugaan ollaa wajjiniin, hawaasaa wajjiniin, biyyaa wajjiniin jiraachuu keessatti illee dhugaadhaan jiraachuun nu barbaachisa. Keessatti iyyuu nutiin nama fuulduree jirru, namni nama fuuldura jiru, nama fuuldura gaafan jedhu muwazzineet haa ta'u, imaama haa ta'u, daa'ii haa ta'u, caalima haa ta'u, sheeka haa ta'u, hidhataa gandaa haa ta'u, maanni maqaansaa bulchiisa naannoo haa ta'u, bulchiisa gandaa haa ta'u, achi fageessee bulchaa guddaa haa ta'u, warri kuni maalirratti hundaa'uutu irra jiraatu? Dhugaa irratti hundaa'ee yoo deeme maaltu bu'aan isaa xumurarratti bu'aan isaa maali jennaan? Barakaan jireenyaa qe'ee keessatti, barakaan jireenyaa hawaasa keessatti, barakaan jireenyaa biyya guutuu keessatti, walumaa galatti biyyi haara galfataan isiniin jedhe. Yoo haara galfii barbaanne, yoo jireenya nagaa barbaanne, yoo akka bareedaatti jiraachuu barbaanne dhugaa irratti hundoofnu. Sagantaa taanuu walitti deebina. Hadiisni keenya kun hin dhumne. Hadiisni keenya xarafa tokko irraa dubbanne xarafni taanuu hin hafe. Iyyaakum wal kadhiba فإن الكذب يهدي إلى الفجور كالرسول عليه الصلاة والسلام جدا كان كتات نور التدبين والإنجينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته